Itoophiyaatti waggoota dheeraadhaaf waliin gahinsa barnootaa irratti hojii hojjetameen manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa naannoleef godinoota mara keessatti ijaaramuun lammiileen biyyattii dhiyeenyatti carraa barnootaa akka argatu taasisuuf hojiin gaariin hojjetamee jira. Roga barnootaan mootummaan qoftiin hojjetee qulqullina barnootaa mirkaneessuu hin danda'u waan ta'eef abbootiin qabeenyaa yaada misoomaa qabaniin ofii fi biyya guddisuu barbaadanis gama kanaan hirmaachuun Itoophiyaatti qulqullinni barnootaa akka mirkanaa'uuf hojiin barnootaa irratti bobba'uun hojjechuu irratti argamu. Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya. Qophii barnootaa keenya irratti yaadaan garaanaa Kombolchaa Araddaa Tuulaa isin geessuun sirna cufiinsaa mana barumsaa dhaloota hojjechuu irratti argamu. Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya. Qophii barnootaa keenya irratti yaadaan garaanaa Kombolchaa Araddaa Tuulaa isin geessuun sirna cufiinsaa mana barumsaa dhaloota qubee gaggeeffame irratti gurfaa qabadheen gurra isin buusaa hanga xumura qophichaatti nu dhaggeeffachaa nu waliin tura. Qopheessaaf dhiyeessaa sagantaa Ankamal Ahmadeeti. Manni barumsaa dhaloota qubee kun bara 2010 akka namoota muraasaan kan hundeeffame yoo ta'u, kaayyoon isaa guddaan dhaloota barnootaan qaramee beekumsa gonfachuun sadarkaa addunyaatti dorgomaa ta'uuf yaadame. Sadarkaa barnoota idileen dura oolmaa daa'immaniitiin kan jalqabee fi yeroo ammaa hanga sadarkaa oolmaa daa'immanii bira darbuun kutaa 1 hanga 5ffaatti banuudhaan barsiisaa jiraachuu ragaan mana barumsichaa irraa arganne ni mul'isa. Barattoonni mana barumsaa dhaloota qubee guyyaa cufaa mana barumsaa kanarratti argamanis yeroo mana barnootaa kanatti barachaa turanitti barsiisaa fi maatiin isaanii waan sirnaan isaan barnoota irratti deeggaraa turaniif qabxii gaarii galmeessanii jiraachuu nuuf himanii gara fuula duraattis bakka guddoo ga'uudhaaf hawwii qabaachuu ni dubbatu. Maqaan kiyya Khaalidee Jamaal Jama. Manni barnootaa keenya mana barnootaa dhaloota qubee jama. Kaniin an baradhus kutaa 5ffaati. Manni barnootaa dhaloota qubee wanta hundaanuu fooyya'insa bara hundarra waa hundaanuu fooyya'ee ilaan qammaatti kan deemee jiru tokkoffaadha. An guyyaa irraan tana gammachuu zaban wallahi illa kaabneetu natti dhagahama. Gammachuun ana irra gammade waan ittiin ibsuun qabu saniifuu baay'ee gammade. Nuti manni barnootaa keenya dhaloota qubee akkuma beekamutti barsiisonni keenyaas nutti himanii dhufanii kutaa yeroo hunda nurra deemanii nu gorsanii manatti gisee gallees sagantaa baafannee barnoota irratti sagantaa sanii akka qo'annu akka waan barsaan irra barsiise mana gallee irra deebinee dubbifnu waan nu galle barsaa dhufne akka gaafannu san hundaa'u nutti himanii nutis akkasitti qo'annee qabxii addaa galmeessaa jirre. Maatiin keenyaas daandiftoroonnii fi barsiisonni hundinuu haadholii teenya guyyaa saftii ji'aan waliin ni qaban asitti gisee waliin qaban isaan san haala baruu fi barsiisutti ijoolleen keessa mana barnootaa manatti akkamii haala barnoota isaanii quba qabdanii jedhanii gaafatanii akkasitti waliin gara fuulduraatti ana waliin danda'u profeesara ta'uu barbaade. Kanaafuu dubbisee gama kaayyoo kiyyaa ga'uun barbaade. Asmaa Jamaaliin jedhamu kutaa 5ffaa. Manni barumsaa kee maqaan maali? Dhaloota qubee. Hayyee dhaloota qubee. Akkuma maqaa isaatti qubee sirrii fayyadaati. Mena alakkaayi. Qubeemu. Abaa caadaa heefaa gaaha ijaa kaala mana ooba qaraa saata ubaa waaxaa yaazaa. Maashaallah. Meeqaffa baate bara kana? Lammaffaa. Lammaffaa baate? Bara dhufoo meeqa bahuudhaaf karoora qabdu? Takkaffaa. Kamitti dubbisaa turte gara fuulduraatti kamitti dubbisuuf karoora qabdu? Akkaniin nuti dubbisaa ture wantoota na dhibee barsiisaa kiyya gaafachaa masxaafaas manni barnootaa keenya nuuf fide waan jiruuf masxaafaan hin qabnees isaanirraa faradamee fudhadhee irraa dubbisee wanta naan gallees barsiisaa kiyya gaafadhee hojii manaa kana kannanis hojjedhee dubbisaa ture. Mee barattoonni akka keetii akka cimanii tokkoffaa baniif maal dhaamtaa? Wanti ni dhaamuu fi sa'aadhaan mana barumsaa dhufuu yuunifoormii isaanii qulqullinaan uffachuu ammas yeroo mana barumsaatirraa galan dubbisuu gisee asii galan karaa xabaan deemneetitti dubbisuu maatii isaaniitis gargaaruu akka kanaan fuulduratti akka deemanii dhaamuu. Dandeettii addaa maal qabdati? Walaloo fa'aa jechuudha. Mee walaloo maaliifaa? Mee naati walaloo barnootaa? Mana barnootaa qubee jenereeshinii mana barnootaatii olmaan daa'immanii bakka sammuu banee nu
bashannansiisuu qabaataa fi dhabaa isaa hammataati xiqqaa fi guddaanis takka isa biratti barnootaani boonsaa bar daa'imman isaati dukkaana barnootaa isaatuuf bane kottaati bitaddaa ifaa wallaalummaa isarraa arganii maashaallah jaa bor hundi hojii isaati alhamdulillah jaan barattoonni isaati piraayistii guut ingiliffaadhatti faxaarii baallaa galata rabbiiti kan na baase keessaa dukkana wallaalaati kan na baase keessaa dukkana wallaalaati namuuna hamataa na duuba deemeeti ani moolla gannee wa'ada konkooti sanii irraanfattanii wa'ada seentanii baabaa farmeen tantoosii eessa jirtanii oomni rabbii keessanii akka qabaattanii oomni rabbii keessanii akka qabaattanii jireenya zamanaa namuuni beeytanii abdii boru kanaaf kuufama inni dhufee yoo keellee ni raawwata wa'ada seenee inni akkanaan isinii jaameerree amileen teessanii akkanaan isinii jaameerree amileen teessanii biddeena nama qubsuu dhibaabaa irratti beekanii dhaloota qubeetiin dhiiroo maal jettanii rakkoo keenya laalee nu dhufe barinni jijjiiramaas fideeraa cimsee barnootaanii jijjiiramaas fideeraa cimsee barnootaanii. Maatiin barattootaa fi koreen gamtaa maatii barattootaa sirna cufinsaa mana barnootaa dhaloota qubee kanarratti argaman tokko tokkos yaadanuuf kennaniin manni barumsaa kun erga hundeeffame daa'imman isaanii gatii madaalawaadhaan isaaniif barsiisaa jiraachuun cinatti ijoolleen isaanii bu'uurarraa qubee sirnaan baratanii akka guddatan taasisuun hojii gaarii hojjechaa akka jiru himanii gara fuula duraattis mana barumsichaa sadarkaa isaa ol guddisuuf waan danda'an hundaan bira dhaabbachuudhaaf qophii ta'uu haalatti aanu kanaan nuuf ibsan. Maqaan kiyya Isaaq Musaa Abdullaahi Araddaa Tuulaa Dandamalkaa Aanaa Kombolcha. Maallaquma xiqqaa qabnu maallaqa keenyatti bakka nu godhe kanaan ijoollee daa'imni asin nu barachuu jiru ispeeshaala jeetiin fudhadhaa gara fuulduraatti nama afaaniinis jeetiin jira fooqii mana barnoota kanaa itti barsiisu anaatu jaaraahuu jeetiin jira yoo rabbi jeeshaallah rabbiin na haa dandeessisu jeetiin karaa kanaan bira dhaabbachuu barbaadee jira akka hawaasaattis akka nama maatii asii qabuttis horees jajjabeessuu qabna jennee kompiitara mana barnootaa kanaaf bin kitaaba binnee laayibraarii as keessa bannee jira. Maqaan kiyya Khayriyaa Ibrahim Ismaa'il jedhama. Yeroo maatii kana as fidu fadheetiin bakka akkamii manni barnootaa kun maal irra jiraa jee hordofee gaafaan gaafadhu manni barnootaa akkana jiin gaafaan haadeessan gaafaan as fidu duba bakka kana geenjeeyyaan yeroo as fidu jijjiirama guddaan argee jechuun maasxanaati barsiiseeti laayitti barsiisaa ture sanirra fooyyeensa guddaan argee jechuun ijoolleen haalaan barachuudhaaf barsoonni as keessaatti illee naa galatoomanii warreen mana barnootaa hun illee naa galatoomanii barsoonni dhugaa aarsaa guddaa kafalaa turan ijoollee mindaa isaaniiti ala sabtii fi ala dillee oodaniiti laanguweejii barsiisaa turan hatta qalleejii barsiisan xixiqqashoo kana hunda tajaajila kananiif jechuun nyaata dhugaa dubbachuuf ijoolleen tijamma yaa gaafachi barattu waan takkan beeku ka qubee takkan irrifne wallaahi dhugaa dubbachuuf waan mana barnootaa kanaan jiru bakka jechuun natti hanqate ijoollee haala gaariin dansaan nu barsiisuu jedhan jechuun qulqullina gaariidhaan. Jabala marratti jiraata raddaa tuulaa ganda shakooti. Haala Kombolchaati. Miidhaa sarraa Jamaal jedhani isiin asii qaba kutaa shanaffaa qabatti dandeettis illee cimtuudha haalli itti barnoota barsiisan illee cimaadha manni barnoota qubee baruu kun barnoota kan cimaa barsiisuudhaan haadere qara'uus ka iddoo adda addaa ijoollee geessee jirus iddoo kana fide jechuudha. Iddoo kana gisee fide barnoonni isaanii akkasuma qulqullina qabaachuudhaan jechuudha sadarkaa duraatti irratti oofuudhaan barsiisaa jiran jechuudha ijoollee. Kaayoon keenya akka hawaasaatti mana barnootaa kana amma kutaa shan qaba kutaa shan irraa karaa jaha akkasumatti ilaa haayiskuul ijaan yuunivarsiitii godhuudhaa fi murannoo qabnaa jechuudha karaa addaa tuulaa kanatti. sagantaa cufinsaa fi eebba barattoota mana barnootaa dhaloota qubee kana haasa'an kan banan barsiisaaf daayirektarri mana barumsichaa obbo Baarii Abdurrahmaan kaayyoo guddaan mana barumsaa isaanii daa'imman sirnaan barsiisuun qulqullina barnootaa mirkaneessuu akka ta'e kaasuun kanaan cinaattis daa'imman fedhii barnootaa qaban sababa qarshii dhabuutiin barnootaan ala kan taaneef ammoo tolooltummaadhaan barsiisaa jiraachuu eeranii gara fuula duraattis dandeettii mana barumsaa kana guddisuudhaaf qaamni dhimmi ilaaluu fi hawaasni bal'aanaan tumsa barbaachisaa isaaniif taasisuu akka qabu gaafatan. Guyyaa irraa daa'imman kun barnoota idileen duraa turanii qophaa'ummaa barnoota sadarkaa tokkoffaatiif qaban goomsatanii gara barumsa sadarkaa tokkoffaatti akka dabalanii shoora guddaa manni barnootaa fi hawaasni biyyattii guddaan hawaasni isin agartan kun kafalee kanaaf hawaasa kana galateeffachuun barbaada. Qulqullina barnootaa irratti kaayyoon guddoon mana barnootaa inni guddoon kaayyoo manni barnootaa qulqullina barnootaa sadarkaa hundatti dhugoomsuu sadarkaa keejiitti sadarkaa tokkoffaatti hanga sadarkaa haayiskuulii sadarkaa yuunivarsiitiitti qulqullina barnootaa mirkaneessuu dirqama ta'aa jennee dirqama kanarratti hojjechaa jirra. Inni itti aanu ijoollee harka qalleeyyii deeggaruu gara
Barabara ijoollee harka qalleeyyii barattoota 28 barattoota 28 harka qalleeyyii warreen barnoota barachuu hin dandeenye garuu barachuudhaaf fedhii kan qaban kafaltii malee tola ooltummaadhaan barsiisaa jirra jechuudha. Deeggarsa meeshaalee bu'uuraa kan barnootaa kan akka qalamaa, dabtaraa, boorsaa fi meeshaalee nyaataa takka barattoota harka qalleeyyii kanaafis dhiyeessuu irratti manni barnoota dhaloota gubee ni argama jechuudha. Inni itti aanu kan wal qabatee hojiiwwan gurguddoo akka biyyaatti hojii tola ooltummaa irratti kallattii mootummaa naannoo keenyaatii fi mootummaa biyyoolessaatiin labsamaniin manni barnootaa kallattii adda addaatiin hojiiwwan tola ooltummaa hojjechuu fi hojjechuu irratti kan argamu ta'uusaa isin ibsuu barbaada. Kaayyoo guddaan keenya ijoollee tana dorgomaa taanee mul'isuudha jechuudha. Ijoolleen as baratte qorumsa biyyoolessaas haa ta'u qorumsa fedhe qoramtee kan dabaluu dandeessu ta'uudha kaayyoo yeroo gabaabaa. Kaayyoo yeroo dheeraa keessatti immoo kan nuti qabannee jirru ijoolleen as baratte iddoo guddaa geessee galma geessee bakka yaadde geenyee eebbifamtee gaafa geessiin hawaasa bal'aa tajaajiltu hawaasa adda addaa addunyaa tajaajiltu arkuudhaa jechuudha kaayyoon keenya. Kanaaf kunis ni dhugoomaa inni abdii qabnaa jechuudha inshaallah. Akka abbootiitti akka maatiitti akka horiitti qaamonni deeggarsa mana barumsa kanaatiif yookaan ijoollee as jirtuun godhaa turtan hundinuu baay'ee ulfaataa baay'ee galatoomaa jechaa isinis nu wajjin jabaadhaa galatoomaa isin jechuun barbaada. Itti gaafatamaan waajjira barnootaa aanaa Kombolchaa obbo Faamii Mustafaa barnoonni furtuu waan hundaa ta'uu eeranii barnoonni investimentii guddaa hawaasa ittiin jijjiiran ta'uu kaasuudhaan akka aanaa Kombolchaatti manneen barnootaa mootummaaf dhuunfaa hedduun akka jiru yaadachiisuun manneen barnootaa kanneen cimsuudhaaf kan hojjetan ta'uu haala kanaan dubbatu. Mana barnootaa kan qunnamtii biyya keessaa fi alaa walitti hine muuxannoowwan sadarkaa addunyaatti jiran mana barnootaa kana wajjin walitti hine akkamitti biyyoonni guddatan barnoota barachaa jiran akkamitti jijjiirama bu'uuraa fidaa jiran kan juusan bu'uura irraa sirreessuuf. Inni sadaffaa qulqullina barnootaa fiduu keessatti gahee nuti taphannu xiqqaas ta'u wanni guddaan garuu fakkeenya ta'anii naannoo kanatti manneen barnoota mootummaafis ta'e kan miti mootummaatiif akkaataa daandii nu irra deemni kanarra deemanii barnoota qulqullina qabu maatii barattootaa wajjin qindoomanii akkasumas koree gamtaa maatii barattootaa ijaaruun waliin deemanii akka fidan taasisuudha. Isa kana qabanneeti baroottan darban kana hojii cimaa hojjechaa ture. Suma kanarraa ka'uudhaan waggaadhaan akkuma sagantaa guyyaa irraa kan argaa jirru barattoota sadarkaa duraa keejii sirriitti eebbifaman badhaasaas qopheessinee fi sagantaa kana fakkaatu sosochii uummataa uumuudhaan gaggeessaa jirtu. Waggoota 5-6 darban kana keessatti barattoota takkaffaa hanga sadaffaa bahan meedaaliyaa warqii badhaaf. Meedaaliyaa warqii badhaasu duwwaa osoo hin ta'in ispoonsara guutuu manni barnootaa ta'uudhaan daawwii guyyaa 15tiif magaalaa Finfinnee deemanii manneen barnootaa cimaa jaaman iddoo seena qabeessaa fi akkasumas egeree ijoollee sammuu tanaa ni ijaara jaaman daawwachiisuudhaan deebsaa jiru. Hanga ammaatti barattoota 720 eebbisee jira. Sadarkaa keejii kutaa 5 bannee jirra barnoota kutaa 5 ja'a banamaa barattootuma kanaan banamaa itti fufa waan ta'eef adeemsuma kanaan deemaa jira. Namni barate qofa kan biyya jiruu danda'u nama barate qofa kan jiruu danda'u yoon baranne rakkoo yookiin ba'aa biyya ta'uu malee jijjiirama fiduu hin danda'amu. Kana buufachuudhaan manni barnootaa takkaffaa gamtaan maatii barattootaa koree mana barnootaa cimanii barachuu akka qaban. Lammaffaa barattoonni mana barnootaa kana jiran abdiin gara fuuldura isaanii bal'aa ta'uusaa beekanii halkanii guyyaa carraaquu akka qaban waan rakkatan gara dinagdeetiinis ta'e gara hawaasummaatiin nutis akka mana barnootaatti koreewwan adda addaa sadarkaa dakkaatti dhaabnee jirra waan ta'eef isaanii wajjin walitti hinee jiru. Kanaaf isaan gaafachaa akka itti fufuu danda'anii fi barnoota ammas barnootaa kaayyoo jiran qabannee gara fuuldura deemuu qabna. Waliqqabaan boordii mana barumsaa dhaloota qubeef ministeera maallaqaatti itti gaafatamaan dhimma waliigalaa Afrikaaf Chaayinaa obbo Abdusamad Abdurrahman manni barumsaa dhaloota qubee bara 2010 akka hundeeffame kaasanii kaayyoo guddaan hundeeffamu mana barumsaa kanaa barnoota qulqullina qabu kennuun manneen barnootaa biroofillee fakkeenya ta'uuf akkatee ni dubbatu. Barnoonni kun fi guddinaati, barnoonni kun fi jijjiiramaati, barnoonni isa barateetu xayyaara tolcha, isa baratee xayyaara tolfame sanii isa bira isa barasiisa. Isa barateetu dooniilee tolcha, markabaas tolcha, markaba sanillee hubachuu. Isa barateetu fooqiilee garaagaraatiif jaara. Isa barateetu kan dhukkubsatellee garas baqeessee dhoosee wallaana rabbii gadi jechuudha. Kanaaf namni barate habaja qaba namni baratees ulfina qaba. Akka biyyaattis saba baratee fi biyya barateetu guddina saffisiisaa fi amansiisaa jedhamu sun bira kan nama geessu barnoota. Kanaaf hawaasni addaa tuulaa waan jechuu barbaadu biyya ilmaan aadam tuulaati biyya amantaanis beekamtu amantaa isaaniitiif hangafataan barnoota addunyaa kanaanis hangafa keessa taa'uun barbaadaa jechuudha. Barnoonni hundee guddinaa deegenne investimentii caalu barnoota irratti investi godhu. Manni barnoota dhaloota qubee investimentii guddaa hawaasa ittiin jijjiiru meeshaa jijjiiramaa keessaa takka isa san qabatee jijjiirama kana fidaa deemu jiran har'a guyyaan isin argu
ilmaan ishee haadamtuu lafa obboleeyya keenya babbareeddanii daa'imman kana fakkaatu sadarkaa kanaan geessanii dhaloonni as keessaa beek dhaloonni ishee haadamtuu laatee mana barnoota akkanaa ijaaree gaafa daa'imman kana eebbisu caalaa wanni nama gammachiisa kan jiru bakka gammadanii bakka waliin gammanneen fuun jechuu barbaadan manneen barnootaa kana malees manneen barnootaa hedduu arandaa kana keessaa qabna kan mootummaatis ni jira kan dhuunfaatis ni jiranii gammachuutiin wal dalagaa deemaa jiru abbaan qabeenyaa barnoota irratti investimentii godhaa deema mootummaanis dhaabbilee barnootaa kallattii garaagaraatiin babal'isaa jiru mana barnoota bultii addaa kallattii garaagaraatiin ijaaramaa jira ifni boruu ijaaramaa jira sadarkaan takkaffaa fi sadarkaan lammaffaatiin ijaaramaa jira manneen barnoota dhuunfaa abbootiin qabeenyaa keenyaas babal'isanii kan mootummaa cinatti dorgommii keessa seenuudhaaf qophiin isaan godhaa jiru kun baay'ee abdachiisaa fi jajjabeessaa waan ta'eef manni barnootaa dhaloota qubee kanumaan jabaatetti uumuu qabaan jajjabaadhaa. Dhaggeeffattoota keenya qophii barnootaa keenyaan sirna eebbaa barattoota idileen duraa fi cufiinsa mana barnootaa dhaloota qubee aanaa Kombolchaa irratti kurfaan qabannee simbiraan gaa turre kanumaan xumurama. Qopheessaaf dhiyeessaan sagantaan Kamaal Ahmadeeti Gulaalaan Masfiin Kaasaawuniin torbaan qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.